Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo walaloo barnootaa miidhayduu ajaa'ibaa barataa Adnaan Jamaal barataan kutaa 8ffaa qabatee nuuf dhiyaatee jiraati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennam. Barnoota ammallee barnootaan qaroomtee nama addaa taata. Mataa kee jijjiirtee biyya kee jijjiirta. Dhaloota boriitiif seenaa dabarsita. Galmee jenesbuukii irra galmeessita. Barnoonni ifaadha siif kenna furmaata. Barnoota baradhuu nama addaa ta'i. Jabaadhuu baradhuu bakka guddaa ga'i. Qabeenya kee tiksi bakka takka taa'i. Biyya kan kee tiksi bakka takka taa'i. Barnootaan bal'isii keessa sammuu keetii. Beekumsaaf bu'uurri hundeen barnootaati. Barumsi ifaadha ibsaa dukkanaati. Bu'uura beekumsaa abdii fuula duraa. Barnoonni tolchaadha sammuu doome qara. Learning change before ever sammuu kee jijjiira. Inni qilleensarra kaasee balaliisu. Inni mana murtii seera raawwachiisu. Inni opereeshiniif garaa namaa dhoosu. Muummee biyyaa ta'ee kan biyya kunuunsu. Barnootaan achi ga'ee gurraan na dhageessu. Kanaaf barannu gamtaan lafaa kaane barnoota keenya irratti cimnee xiyyeeffanne yeroo mana gallees gajjannee dubbisne barsiisota keenyaa sirriitti hordofne bakka guddaa geenyaa jabaannee baranne Barattoonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa yaada isaanii nuuf laatanis maqaa isaanii ibsachuudhaan kan yaada isaanii eegalanidha. Maqaan kiyya guutuun Dii Mahammad Tsahaatiin jedhama. Maqaan kiyya guutuun Zikraa Abdulaziz jedhama. Maqaan kiyya guutuun Nasruu Aliyyii jedhama. Maqaan kiyya guutuun Ikniyaa Shaameetiin jedhama. Haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti barattoonni dubbifnes yaada isaanii nuuf laatanii kan jiranidha. Haalli baruu fi barsiisuu kun ogaa xumurarraan geenye jirra. Egaa yeroo jalqabaa maskarama irraa eegalle nutis laffa'aa barsoonni keenyas nutti laffa'aa nuti illee garuu kun asitti gayyaa bilaash odan taane carraaqa as geenye jirraan jaa haala kanaan haala bareedaan xumuraa jira. Tattaaffiin barsoonni keenya nu godhu jirta tattaaffii bareedduudha. Firii akka nuti gummeetta saabuu yeroo silaa boqonnaa fudhachuu qaban irratti yeroo isaanii muranii nu barsiisuuf jiran. Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsaa keenyaa bareedaadha. Barsoonni nu jajjabeessanii hamileen godhanii warreen hafe hunda akka dhufanii baratanii qophii sana ministirii sana akka qabxii bareedduu dalaginuu jajjabeessaa jiran. Bareedaadha haalli baruu fi barsiisuu. Barsiisonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa barattoota isaanii tiitooriyaalii yaamanii barattoota kutaa 6 fi kutaa 8 qormaata naannoodhaatiif ta'aniif haala gaariidhaan qopheessaa jiraachuu irratti barattoonni yaada isaanii nuuf laatanii kan jiranidha. Barsoonni keenyas baay'ee bareedaadha. Barsoota kana argachuudhaaf baay'ee carraa guddaadha. Carraan kun yoo nuti fayyadamu taate za'aa booda za'aa isaaniitirraa muruudhaan mana barumsaati dhuunfaatti yaamanii kilaasii duwwaa nuuf godhanii kana daran akka fooyyootan jaanii mana barumsaa akka hubannoo godhanii barsoonni yeroo isaanii qisaasanii dhufanii asiin wajjin cinqamaa jiranii asitti laffaatii isaanii tunis nutis bilaash hin goonu jennee gara fuulduraatti qormaata qabxii bareedduu finnee akka bultii addaa seennee tattaafachaa jira nuti illee. Karaa shamarraniitti barsiisonni sirriitti shamarran sissi'eessuu akka isaan barumsan dhiisne fila bareedaadha. Qophiin isaan nu godhaa jiran bareedaadha. Tiitooriyaalii wanni yaamaniifis yeroo isaanii kan silaa boqonnaa qaban san gubanii barsiisuu barbaadanii akka nuti qabxii olaanaa finnee
Bultii addaa yaannu godhuuf. Barattoota qormaata naannoo yeroo dhiyootti fudhachuu deeman kan akka isaaniitiifis akka cimanii qo'atanii qabxii gaarii fidaniif ergaa isaanii dhaammataniiti jiran. Wantoota kiyyaatiif wanni hin dhaamu barbaade yeroo teessan hin qisaasna. Yeroo teessan sagantaa baafattee kan kutaa torbaa yoo arra dubbiftee boru kan kutaa 8 godhattee qormaanni kun torba bichaa hin hammatu. 8 waliin hammata. 7 fi 8 waliin hammatu waan ta'eef sagantaa baafattee yeroo ta'e qisaasuu dhabdee yeroo waaqishee yoo maatii gargaartee za'aa ta'e qo'annaa irra fixxee haala kanaan jabaattee yoo za'aa kee dhibbaa dhibbatti fayyadamte bakka yaaddisan gahuu ni dandeessa. Wanni hundi itti dhaqqabaa barumsaas baradhaa daadhis ta'e hin deeminaadha. Barachuun bareedduudha barattaa. Barattoonni yeroo isaanii akka hin gubne tootiriyaalii yaamanis dhufanii akka baratan waan isaan hin galle barsiisaa akka gaafatan gaaffii isaan hin galle barsiisaa akka gaafatan qabxii bareedduu akka fidan. Ergaa hin qabu barattoonni yeroo isaanii gubuu dhabu yeroo isaan tiitoriyaalii yaamanis hafuu dhabu. Barsiisonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaatti dubbifnes maqaa isaanii ibsachuudhaan yaada isaanii nuuf laatanii kan jiranidha. Maqaan kiyyaa barsiisaa Makkitaa Rafan jedhama. Mana barnootaa Baroodaa sadarkaa tokkoffaa barsiisaa. Barsiistuu Iftuu Ahmad Muummeetiin jedhama. Mana barumsaa Baroodaa sadarkaa tokkoffaa irra barsiisuu jira. Haala baruu fi barsiisuu mana barnootaa isaanii irratti yaada nuuf laataniiti jiran. Xiyyeeffannaa kennineeti. Irra caalaatti barattoota kutaa 8 fi 6 xiyyeeffanneeti barattoota kana tuutoriyaalii hunda yaamneeti sa'aatii boodaa sirriitti barsiisuu jirra. Haalli barsiisuu keenya akkasumatti keessaafuu barattoota kutaa 6 fi kutaa 8 irratti barsiisaan keenyas durwaanis irraa kan godhaa. Hooggansi keenyas biraa dhabbachaa wantaa baasee akkuma barnoota idileetti tuutoriyaalii yaamaa barsiisaa jirra. Barsiisonni ganamaas sa'a boodaas barattoota xiyyeeffanneet kutaa 8 fi 6 irratti tuutoriyaalii yaamneeti haala gaariidhaan kennuu jirra. Dabalataanis tuutoriyaalii daree barnootaa warra kaanis 7 fi 5 warra kutaa kaanis sirriitti kennamu jira jechuudha. Saftii yaamanii tuutoriyaalii kennuu jiran. Anatti fakkeenyaaf keessaafuu barnoota barattoota shamarraneerattis addaatti godha. Akka isaan qabxii gaarii galmeessanii mana barumsa bultii addaa seenanii jenneeti. Deeggarsa isaanii gochaa jirra. Yeroo keenyas duwwaa akka isaan fooyya'uu gochaa jiru. Barumsa qabu wargama maatii barattootaatiif barattoonni kutaa 8 fi 6 xiyyeeffannaa guddaa kenneen nutis guyyaa fi galgala hundaan galgala sa'aatii 12 barsiisuu kaayyoo qabna. Fedhis qabna. Kanas barattootaaf mari'achiifneeti ni baranna jedhanii barsiisuudhaaf nuti gama keenya qophiidha. Maatii barattootaas kanammoo nuti ifaajnu kana isaanis nuuf dhimmamanii barattoota isaanii gara mana barnootaa nu erganii akka baratanii fi ammas barattoota kana mana keessattis akka qo'atanii sirriitti akka barsiisota hordofanii maatiinis gahee olaanaa kan qabatudha. Barsiisaa qofaan kophaa isaatti kan ifaaju yoo ta'e bu'aan argamu xiqqaadha waan ta'eef maatii barattoonnis guddaadha jechuudha. Gahee qabatu. Gaheen isaanii immoo maalidha? Barattoota kana tokko manatti akka qo'atan gochuudha. Inni biraa immoo mana barnootaa irraa kan hafnee hordofuudha. Mana barnootaa irra badanii akka hin deemne hordofuudha. Maatiinis barsiisota wajjin qabsaa'anii barattoonni kutaa 6 fi 8 qabxii olaanaa galmeessuudhaan bultii adda akka seenan nutis gama keenyaan kaayyoo qabnas isaanis dhaamsa kana irratti hin dhaamu. Barattoota keenyas barnoota isaanii sirriitti baratanii bultii adda akka seenan dhaamsi kiyyaa kana jechuudha. Ergaa wanni namu keenya bakka fayyatti keessaafuu shamarran yeroo tuutoriyaalii yaamne yeroo daawwata deebi'an kanatti waan biraatiif deemtanii baratanii jedhanii hawwata yeroo itti ijoollee abbisaa jiran shamarran itti miidhaa gaggeeffamaa jiran akka isaan baratanii asii gaggeeffamanitti nutis naan abbanuu dhiiraa wajjinis waan taateef shamarran kana yeroo daawwataa kana akka lootinee ijoolleen isinis manatti illee qo'achiisuu danda'uu qabdanii eessaa gisee isaan dhufanis eessa ooltanii eessaa dhuftanii gaafachuu danda'uu qaban malee tuutoriyaalii miidiyaamne waan biratti jedhanii inni dhoorkaa jiran akka nuwaan dhoorkinee hin jaan. Dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa kan ta'an kabajamoo barsiisaa Tashaalee Araarsaa haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada waliigalaa nuuf laatanii kan jiranidha. Bu'aa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa. Haala baruu barsiisuutti walqabatee jalqaba irraa kan yeroo barnoota jalqabbiifaa. Isaan hundumtinuu karoora fooyya'insa qabxii barattoota irratti xiyyeeffachuudhaan karoora mataa isaanii qopheeffatanii akkaataa itti barattoota deeggaruu danda'an.
akkaatum isaanii yerootti cheeklistii jedhamu illee qopheessine bosonna akkaataa barsiisaa akka jiranii fi barattoonni illee hubannoo isaanii akka qaban qabachaa jiran yeroo hordofaa irratti dhiyeenya haala gaariidhaan barsiisaa kan jiranii fi bu'aa isaa gara fuulduraatti hojii seemistira tokkoffaa hojjenne hojiin gaariin barattoota bira jiraachuu haala baruu barsiisuu kaa'aa ta'uusaa kan agarsiisu. Barnoota irratti walitti dhiyeenyi barataa fi barsiisaa jidduu jiru hariiroo cimaatu jira jechuudhaan dubbataniiti jiran. Kanarratti dhugaan bakkeedha jijjiiruu guddaa jira. Barattoonni yeroo duraatiif warraa irratti galchaa irratti hanqina bal'aatu ture. Amma yeroo kana keessa immoo gara paasantaa shaniitiin hojii hojjechuu dandeenya. Kun warraa barataatiin kaasee dhiyeenyi barataa fi barsiisaa gidduu irra jiru. Hariiroon barataa barsiisaa gidduu jiru hariiroo gaarii haala baruu barsiisuu irratti fuula ifaadhaan barsiisanii kan barsiisanii barattoonni illee fedhii barsiisota kanarraa qaban irraa kan ka'e dhiyeenyaan barnoota isaanii hordofaa kan jiran ta'uu kanneen hojii waan baay'eetu. Keessattuu barattoonni ciccimoo ta'an addatti barsiisaa bakka arganitti gaaffii jedhan gaafachuu danda'u. Barsiisaan keenya illee eeyyamamaa bakka isaan gaafatanitti gaaffii isaan gaafatan ibsaa kennuudhaaf bakka kamitti isaan gaafatan eeyyamamaadha. Kun immoo hariiroo gidduu isaanii jiraachuun waan nu harkisu keessaa tokkodha. Barattoota qormaata naannoo kan kutaa 6 akkasumas kan kutaa 8 furachuudhaaf yeroo dhiyootti deemaniif haala gaariidhaan qopheessaa jirra jechuudhaan yaada isaanii dubbataniiti jiran. Tole kun kun kallattii bara kaame dursinee karoora keenya kan kutaa 8 kutaa 6 amma mana barumsaa kana keessatti kutaa 8 barattoota mana barumsaa bultii addaa qaban ni qabu. Jalqabarraa kaanee nuti barattoota mana barumsaa bultii addaa qaban galan horachuudhaaf dursinee qormaata qopheessuudhaan akka mana barnootaatti barattoota kana adda calallee ispeeshaal kilaasii hundeessinee barattoota kana qofaatti deeggaraa jirra. Barattoota kanarraa abdiin nuti qabnullee isaanis yeroo yaamnetti dhufuudhaan deeggarsa nuti qornullee hubannoodhaan ibsatanii hordofuudhaan gara fuulduratti qabxii gaarii eegatu jennee abdiirraa qabna. Kana qofa osoo hin taane sagantaa tiitoriyaalii qopheessuudhaan sagantaa dabarsoota qopheessinee keessattuu barsoonni keenya baay'ee galateeffachuu kan barbaadasumaan zaa dura barsiifne zaa booda injiin ta'u jedhin zaa dura ijaan guutuu dhaabatanii barsiisanii zaa booda illee akkaatum sanii deebi'anii barattoota haala gaariidhaan deeggaraa jiru. Barattoonni keenya illee kan duraan harcaan attendaansii qopheessinee barattoota akkuma zaa duraatti zaa booda sottofamne. Kanaafuu barattoonni keenya akkuma zaa duraan harcaanitti zaa booda deebi'anii tiitoriyaalii isaanii haala gaariidhaan. Barattoota yeroo dhiyootti qormaataaf ta'anii fi maatii barattootaatiifis ergaa isaanii dhaammataniiti jiran. Barattoota shiitti garaagaraa kan bara garaagaraa waliin qophii goonee isaan biraan gahaa jirra. Xiyyeeffannoo isaanii yeroo hunda kan dura hojjetanirra irratti xiyyeeffatanii yeroo hunda qabu keessatti barattoonni yeroo isaanii kennuudhaan haasaa gochuudhaan dubbisuu qabu. Bakka isaan hin galleellee itti dhiyeenyaan barsiisaa isaanii gaafatanii haala gaariidhaan hubachuu qabu. Yoo maatii barattootaati cabiinsa barnootaa nu mudate kana fooyyessuudhaaf maatiin barattootaa hariiroo wajjin qabaachuun gaarii. Bakka isaan deeggarsa barbaadanitti barattoota yookaan ilmaan isaanii kanaaf deeggarsa gochuudhaan yeroo qabnu keessatti fakkeenyaaf sagantaa tiitoriyaalii yeroo yaamu akka barattoonni kun yeroo dabalataatiif deemanitti osoo hin taane akkuma kan ganamaa sanitti barbaachisaadha barataa kanaaf jechuudhaan barataa kana hordofuun maatii barattootaarraa kan eegamu. Kana qofa osoo hin taane maatiin barattootaa barsiisaa qofa irratti eeguu osoo hin taane yeroo baratanii galan maal barattee galtee jedhanii hordofuun bakka rakkoon dhimmuun wajjin hariiroo uumanii barataan kun barachaa jiramu jiru hordofuun maatii barattootaarraa kan eegamudha. Kana yoo goone seenessa barnootaa keessa uumuu dandeenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaatti barattoota barsiisotaa fi dura bu'aa mana barnootaatii wajjiniin taasifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Mama Jasi